وبركاته كبجمتوتا فرتوتا كينيا وند كيسنو بغنا غنو جيراتن فيا قبدني جروب جريني كيسن هل قلنسا وان فقاتان بير نغاكنو har awaan haarwabaan baay'ee ittiin gammadan tokko qabadhee isin dhiyaatee jira kabajamtoota furtuta keenya maaliif haadha sabboontuutii walloltanii balaan isin taabuu qiyaamaan isin taabuu nuun jedhaa turtanii araaramuu qabdanii waa hunda karaa nagaatiin fixuu qabdan nuun jettanii jirtanii waan isin jettan guutuu fudhannee jira haadha sabboontuu waliin ni araaramna kunoo ija keessa nafutti isii dubbisaa waan isin jettullee ni ilaaltanii ni araaramna ammoo waan namoota biroo nungalchu waan namoota biroo nungalchu karaa keenan nun dawatanii nu dawo godhatanii nu haadha sabboontuu xilaa godhatanii warra isaan isii duubatti dhokateeti nullee tumsiisuuf halkanii guyyaa dalagaarutu jira waan baay'ee balleessuuf warra halkanii guyyaa dalagaaru jira isaan kanniin dhaabuuf jecha haadha sabboontuu yoo balleessinillee yoo balleessinillee ka balleessiniif kan balleessinillee hunduma walitti qabnee dhiifama gaafannee haadha sabboontuuti waliin araaramuudhaaf deemna kun hundi dhageettanii waan isin jettullee dhageettanii dubbisuudhaaf deema rabbi nu milkeessuudhaaf deema guyyaa tokko ammoo anaaf isiin akkanatti waliin teennee viidiyoo akka waraan dhibbaan ofitti amanaa dhibbaan amana jechaadha amma mee haadha sabboontuutii bilbila waan isin jettu waliin dhageeffannaa isinillee dhageeffattanii baay'ee gammadan jedheetti yaadaa kabajamtoota hordoftoota keenya hanga dhuma sagantaa kiyyaana wajjin turan. من كاستو هلو السلام عليكم وعليكم السلام نجا جرتني كم هذا سبونتو نجا كمي فايو مامي جرة بقى جراتني هذا سبونتو أما درات اللي نرى شفتني هلو نرى شوفوا إرا أكنا وجينا صوت على أما ولما قالت وان أم بلسي وان أم بلسين اللي وان أتي بلسيتير تجتير إبان إبا إتمن تلي وندما ولما قالت إيفا سيغافة دبيتي نخرانا قاتين في تشو بربانا كم يتا سبب نلي أمتو منفكاتني سميدانيتي بودا عبديفات وحجيفات وكنا قد جيتشو of them and هدوتو إرا إسان كنين دوم سور أنفانسي ولين أرارمو إدا أرارمو نم نجيبو يو شيطان تاتي مالين جيروتي كم يتا انجالت داغاجر يعني هم لانديمو في جرسي فران زمن انما تديمو على فران تفسير سنيفو لمن نجيني جبنجي طيب أكستانا نما ديفا منا غوتني أرارمنا مو إن أرارمنو يعني لقى دبّت شورا في يصير اللي بدي قد قبضني أنا كفاهمتي ها أنا ما نبلي وانا يعني فكيني أما نوكيسنو نمني داي ebalu dadhae osoo hin beekin yani abdiifaa hajjiifaa jettanii miidiyaa rabbaatanii nu salphisuun kunummaanuu badiidha nu ta'uudha baate isinillee hin argine waan san addaan osoo hin baafatin akkas yoo jettan yani mee nu maal haa jennu tayyib yoo isin akkas jettan amma dura namni maan dadhain namni numa dadhaya nuti nurraa banaa jaamana lamaa namni maqaa hin qabnu nuti maqaa maaliif himachuu barbaachisun kun amma dura maa hin dhufin ammaan tana eegi wallattee nu jidduu dhufte dhufe kun duraan maan dhufin akkas wanni duran dhufiniifi dura fakkeenyaa fi diina keessanillee yoo ta'e karaa isinii dhufuun hin qabu amma ammoo nu wal dhabneen arganii jennaani haa isin jettanii nu fakkaatanii dhufanii mana keessan tuman nu fakkaatanii dhufanii ijoollee sanniin illee tuman jechaadha kanarraa kana jechuun maal ganaa waan biraa geggeessuuf deeman jecha osoo isaa waan takkallee hin geggeessin nu naga keenna ka duraanii san buufannee nagaan yoo jiraanne warri waan kana isinirra geggeessuuf yookaan nurrattillee geggeessuuf halkanii guyyaa dalagaaru kun ni dhaabata jedhee waan yaadee fi ani kana jedhe hundaafuu wal argine osoo waliin haasofne
an santunat tola cadhisnee miidiyaa irratti walitti iyyuun isinillee waan dhibbaan dhibba qabatamaa hin qabne tokko hajji akkana na godhe abdi akkana na godhe tanii maasi taa'u irra nullee yoo goonee jiraanne yoo goonee illee hin jiraanne dhufnee dhibbaan dhibbatti nu obboleeyyanii teennee wajjin haasofna akkam jettan. Amma kun amma dhugaa dubbachuu faasaa keetii miti haadha sabboontu akkamiin nu shakkita ana taate duraa na beekta akkamitti anummaanuu osoo atummaan tun diinuma kiyya dhugaayyuu taate waan feeteeyyuu taate anu waan akkasirratti raawwanne atummaan nan beektu akkamiin nu shakkita jedhe. Tayyib nama wayii fudhattee dhuftaa tayyib nama nakka laaya jettu wayii fudhattee nu dhuftaa. Maal ijoollee tumamte dhiisi kaa'e nusi wallollee malee nama biraatiin lolan qabnu ka ijoollee keessaa bahe ka ijoollee keessaa bahe hin dubbatinillee sababnillee nusi wallolle si waliin mufanne atillee aartee miidiyaa irra waa'ee keenya dubbattee waa'ee keenya dubbatte malee waa'ee jaraatii miti dhiisi waa'ee jaraa nutu fixata waa'ee jaraa nutu akka wal godhu wal beekaa dhiisi ati jara keessaa. Eentu jedheen? Sagaleen keessanitti jita. Lakkinu bilisa hadallee borullee nu bilisa kanaafu kanuma isinii himuudhaaf miree nu waa'ee ijoollee sanii dhiisiiti namni abbaan waa'ee ijoollee sanii dubbatin nu si araaramuu feenanu nu hadallee taanaan borullee taanaan siin araaramuu feena nama biraatiin himiti nama biraatiin lolan qabnu yoo qabaanillee san keessa namni hin galchu nam akka si galchan hin fedhu jarri ammoo lola dura nu qabdu nuun keessa si galfataa jiran achi keessa taphachuu barbaadan kanaaf nu siin araaramuu feena haadha sabboontu. Ani hundumaan wali isin wali ofillee wali araaramne isaanillee waluma araarsu isin araarsuu fedha kaa. Ananillee isaanillee walumaan walitti araarsu barbaadani. Anatu ananillee waan na mufatteertu dhiifama naa gootee isallee waan itti mufatteertu dhiifama sii gootee fi inillee sii godhee achiin booda namni akka jidduu teennan deemne achiin booda yoo namnillee mana kee dhadha yoo namnillee waltume amma bar abbammaan fedhee yoo amma mucaa dheengadda karamaa qabaniiti namni biraa tumee jennaan jaran na tumee na jajjabse jedhe waan akkasii sani wanni akkasii sun akka uumamtuun barbaannuufi kanaaf maal jettam? Dubbiin kun dhaabbatu anis akka araarri booniin barbaada araarri haabuu namni akka walii ilmi namaatiif akkasuma barbaanne yoo namni faana dhiiffatee maqaa keessatti deemaa waa balleessu jiraatte haa gaafatanii ol. Kanaafuu boroo wal agarra jechaadha. Boroo wal agarra? Boroo kana moo? Boroo. Saa meeqatti? Saa bilbilee wal agarra yoo jenne bilbilee isinii hima bakka itti wal agarruu fi saa meeqa akka ta'e. Inshallah rabbi khayri haa godhu gaa'ee rabbiin nagaa buusu an nagaa jibbeetti mitan nagaan inni ilmaan kee guddifachuu fedhan wayyaa barbaadaan. Tole ishii galatoom ulfaadhu haadha sabboontuu. Yalla okay. Kabajamtoota hordoftoota keenya argitanii jirtanii alhamdulillah amma araarri kanaa waliin jira natti hin fakkaatu isinillee araarri kanaa waliin jira jettanii hin eegina wala garree jennee jirra erga yeroo wala garreessan irraa eegallee
yeroo wala garree akka dhibbaan dhibbatti araaramnu maaliif nullee dhugaa jirtu itti himna isinillee dhugaa jirtu waan isii garaa keessa jiru nutti himti achiin booda jidduu tana keessatti dhugaan jidduu tana tawwaalamtee namoonni biraa geemii yookaan taphachiin taphachuuf tolfatan taphni sunillee akka badu taasisa jechaadha. Kana warri viidiyoo kana jartan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isin jenna. Boro ammoo guyyaa isii wal arginee waan haasawnu guutu yoona danda'ame viidiyoo waraabee isiniif gadhiisaa isin jedha. Nagaan nu tura ulfaadhaa kabajamaa isin jedha. Nagaan nu tura.